Ilaa akki gootu keessattuu yakkaan himatamteertaa guyyaa akkanaa mana murtii akkanatti bakka akkanatti dhiyaadhu jedhamee waamichi yoo sitti qabe maal goota laata? Dursitee waan ati godhuu qabdu qabiyyee himannaa sanii sirnaan xiinxaluu qabda. Himannicha ilaaluu qabda. Achi booda ogeeyyii seeraa dubbisuu gaafachuu. Yoo humni keessi hayyame abukaattoo bitachuu yookaan ammoo abukaattoo dhuunfaa keetii qabaachuu si barbaachisa. Yakki ani ittiin himatame sun maal inni? Kan natti murtaa'u taanan hammam natti murtaa'aa? Hidhaadhaan immoo maallaqaani. Mirga wabii irratti hoo mirga wabii ni dhoowwaa? Yakkoota mirga wabii dhoowwaniidha moo yakkoota ciccimoo mirga wabii dhoowwaniin moo yakkoota salphaadha? Mirga wabii kiyya irratti kan narraa mulquudha xiinxaluu qabda. Ogeeyyiidhaan xiinxalchiisuu qabda jechuudha. Inni biraa immoo mana murtiitti yoo dhiyaadhe abukaattoon qabu taanan abukaatoo ittisaa wanti jedhamu jira. Kan mootummaan sii dhaabu mana murtii irratti argachuu kan dandeessu. Afaan ati beektuun haala ati hubattuun qabiyyee himannaa sanii haqa kee argachuudhaaf hubachuu qabda jechuudha. Egaa seera jechuun beekuudha, of ittisuudha, qaroomina. Sababa seera wallaaluutiin mirga keellee dhabuu dandeessa. Dhabaas jira namoonni hedduun jechuudha. Haala falmii keetii. Seerri kan laalu ragaa gamaa gamanaa madaala manni murtii. Ragaa madaalee ragaan irra fooyyee ta'e waan mirkaneessu ilaala waan ta'eef waan ati baay'ee haasoftee miti. Waan olii gadi fiigdee harka facaafteef miti. Waan baay'ee dubbatteef miti jechuudha. Ragaa isa lamaan keessaa bitaa mirga keessaa kamtu irra caalatti gocha raawwatame yookaan mirga jedhame saniin hidhannaa qabaa mirkaneessaa waan jedhu wal bira qabee madaala. Madaallii ragootati jechuudha. Madaallii ragaa madaala. Waan keessa kee jiru miti manni murtii kan madaalu. Firdi beetochi koo xonqaa jechaa jiru. Waan itti dhiheeffanne san madaalanii murtii nuu kennu waan ta'eef dursaa beekuudhaan uf ittisuu falmachuu. Seera beekuun qaroomina.